مرتيزان الرجارني لا للرادور اللي وهي كول فقاتني يكتكم عليك سني هدني يوسف ما تكوسهم بليسني تسلا هدمه قبض إسيسني نبن سر جرو جام ماي ساني سران جراف چيزي وهي نمدي تجني نما دبتوان وچي سني اندي تني همام في تجچون تايتاو دتني دوفي سميرنا نويتو ميسني في خوركم وقبو دوات خيسني اي سمني على وهوامي بكتي غيسني سوما وكي ويسني سميع بصير أرجانا متي وكان ربي قهاري ونبداس نصري يا سينا يوسف ما وانو دويت كنتي متى كفنا كيسا في بونو لانتي أتيز نو دويت ما وانو هيدا ترتي هيدو نبني متى دويت جرتو أتي هيدو قانون أيامتو دران الرجرتي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أندا بويتي إنا ملالة نبلا ليستي نبدأ الرلالة وهي سوا إيمتي نما كاسان وهم واتتي وشوبي فمي كفرين أرجانا متي وكان ربي غاري وهي نبداس نصري لا خنو شوبو نكمل قديبين إنو دقاهي إنو خاخجبي مهالالو بارك الله فيكم ما ليا إذا فاهم قراء به يا خنافي سنو وكنا ندبه نقرت يا ربي هدي أباربه يوسف أبانا كاجرا جودة به لا الجرا تشبه نسرق بقينا قاعد نويدن ديادا إن شاء الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حبيبي نلفته وخكسا زنكبه جمان ندكبه يا ربي يتوا خير أرجانا متي وكان ربي غاري نبداس نصري ناكان كبرما يا إن شاء الله جزاكم الله خير جزاء وبارك الله فيكم هند دبد جباري أرجانا متي وكان ربي غاري نبدا أي إن شاء الله قام قرتي سجنتا دبرا إيمو إسني بنا الركة تسات تقرتي أستاذ أنس وان انجرف اسمه ماذا سيني إن شاء الله أكاس إن شاء الله ديادا جزاكم الله خير جزاء وبارك الله فيكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إمو مالتا تسا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلين ديادا إن شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ماجد سكندا غافي ديبيتينا سيا تفوفي غافدو غافي تكان غافي يعني كابو كيسا غافي ني أبا كيتو أمرنا الراتاني ربي نساني تارارو ربي هرمو فيه يرو هد تو وانت yeroo hedduu waan bakka jirrutti illee ijaan isaanii argina amrii ta'aniif jecha
yeroo hedduu wallahi garammaan kun gubatee hedduus boo'ee sunnaa isaaniif jecha sunnaa kana raka'aa lama ishaa'ii booda raka'aa lama salaatee du'aa isaaniif godha jechuudha. Yeroo kamiyyuu jechuudha. Sunnaan tun akkamitti ilaallamti isin jedha. Gaafii tokkoffaati. Gaafii lammaffaa irratti immoo tuyyuu hedduu na dhukkuba waan na dhukkubu kanaaf yoo dhiifama isinitti bahe. Shabagaan kiyyalleen irraa akkuma tokko jira. Maal jette gaafii duraa tabbaa keedhi ta lamadaa maal jette? Laata naasatee dus garaan kun waan na gubatu. Sannaagalee ta lamadaa gaafii lamadaa. Gaafii lamadaa mootiyyoo na dhukubaa yeroo yaa rabbi ati fayyaa tana naaf kennitini. Masgiidaaf jettiin waan tokko kennaa maallaqa irraa jechuudha hin kennadhaa fayyama tanaaf yoo naaf kennite jedhee rabbiyaan akkas jedhee ni yadhee beeytanii fayyaa naaf kennite masgiida keetiif du'aa birrii akka kanaa kenna jedhee jechuudha. Duuba kanniteere fayyitee kannitee. Ammuma waa jiru malee waa. Ramadan irratti kenna. Wayita gartee abbaa keessa dura du'e rabbi rahmataa godhuufi wayita gartee kophatti rakaa lama salaattee isaa du'aa godhu akkasin agarree waan gootu salaata shanan cufa boodaan gartee du'aa wayita kadhattu abbaa keetii kadhachuu dandeessa. Sigaleemma? Salaata keessattis salaata alattis abbaa keetiif kadhachuu ni dandeessa san akkas shari'atti wanni jira. Talamadaa yoo gartee si dhukkubee yoo rabbiin na fayyise gartee waan akkanaani masgiidaaf riyaalaan ganaan kan dhawette gaafa fayyitee kan nuun qodaadhaa dirqama keetii jechuu akkas inshaallah. Ikhwaani shabagaan kiyyarraa imoo kamirraa? Amma ni dhagayemaa shabagaa neetworkiin kiyyaan dhagaya amma? Salaamu alaikum. Allo. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam sheekaa? Kam dhagaya fayyaa? Naga alhamdulillah me sheega gaafii takkaan qaba. Ayyee. Namni yeroo dardaraa intalli takkaa fi shamarri takka dhiirri tokkoo fi shamarri takka. Ndagamami. Itti fufi. Wal jaallatanii osoo niqaa wajjin godhatiin wajjin turanii wal qunnamtii saalaas godhanii booda deebi'anii niqaa wal hidhatan akkami fuutisaan kun. Wallahi aslan namni zinaa wali godhee gartee niqaa hidhuun hin ta'u adda fageessanii gartee toobatanii akkasitti eega toobatan booda niqaa godhan akkas obboleessa kiyya. Ishi ammas gaafii takkaan qaba. Namni tokko awwala wal fuudhaniiti booda wal hiikanii lamuu walitti deebi'an akkami walitti deebiin tunoo isaati. Maal jette? Niqaa haaraa walitti deebi'an moo eega wal fuudhan booda allo eega wal fuudhan booda mee wal gubbaa wal irratti hin dawwalina. Salaamu alaikum. Salaamu alaikum. Salaamu alaikum. واليوم سامي السلام عليكم ورحمة الله نمني بران دولينا عنقنا ما خنا قرتي خيسو ميسنو ولرت دولينا إخواني السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيات تفوف. هذا كم بابا أنا جامي. هلا. أونين دقيقة. أكل مثلا. نجا فيا. قاعدين بابا. أيات تفوف يا يه. أستاذ سجلك قبل كذي ملء نما كوني في النجام. سجلت يندق يسوع. كذي نجام أشياء قبل عشان ينزل ملء نما كوني في النجام. قبل. أي. Ayyalele wanni na godo kha wanni tin na rakka kha ma yon ta khana tuttu kemma
يقال خبنا قافدو أكون مني لقوم فين خبتي قافدو فرا بلوتوزي mana cinka yoo nama gartee addaanii mumurajee narak haya baba akamet معليش akamet akamet Ashallah rakon abu baka hawa sinda hada خو بقى فدو كسي ايه ايه يلا salam وعليكم السلام ورحمة الله ايه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ديادا بارك الله فيكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كم نجا جيتني يا أستاذ نجا فيا والله شجاري كرر راجالة والله بس كودا سين رابطة سجرة ربي سين راجالة إن شاء الله وبعدين تكافي كبا ايه هو إمامني سمع الله لمن حمده جدو وردوا سمع الله لمن حمده جدو ربنا والحمد لله مثلا قرتي خلاف بين العلماء ربنا ولا كلام دو اصلي دا ربنا ولا كلام دو سمع الله لمن حمده ويت امام نجو ماموم ني ربنا ولا كلام دو جو سمع الله لمن حمده ربنا ولا كلام دو لي جا ورجو جرا ولا يرا عموم جاني ولكن مو مثلا تقرتي الرغارين ويتني قرتي سمع الله لمن حمده امام نجو وربودا ربنا ولك الحمد جوز ندن دي اكس إن شاء الله بريدة قاسي لما تسكبا ايه وقو جنازرة ثلاثني فكوكي نمو إيد ثلاثني تكبيرا يوردو أركول فودمو تكتي مدورا إيرا بقول تكبير تاغرتي تجنازة رد بانتا فو تايدا قطر بركات درارتي أول فوران شوف أول فوراني تجنازة رتي والدبني ورجرين أركول فوران تلو دراغو فالله أكبر جي إيجاز بودا أسمر رخايتي الله أكبر الله أكبر الله أكبر جاء غفران الدورة والكلافني عمر كونغو فيتو زول فوتا فيتو الليري أسر رخايتي غرتي تليفتا عمر كونجر أكاسو بلزغي جزاكم الله خير ربي زيت الحاجات لو نجا كيف كرادا جزاك الله قتيانو دولو دنديسن الربي قريبو تيبو دو جرى يراجو دوبا ونجر إخواني الدين كن أمانتين إسلاما دين قرتي أكان برنوتا تهاجمو برنوتا قرتي دين كنا بارجون ادو برباچسا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذة جوا جتشو مالي كمان جوا كان دبيرة يروبا جوا قصة جوا يعني بالكا جوا يعني فكين بالكان جوان فود جوان بالفود جوان ما كنوا مالي كودا مالي ما جوا من مقابل جتشونا تبيتا ونخن gosti tun duba garte gosti tun tanamfutun beita masalan amma oromo itajan ilmu magarte oromo basani fakas mukzimiti gosa garte gosa tana gosa heddu khaisa sigale gosti tun illen garte akana ilman barentoti borana khana jani fakenya boranni garte marren fudu gosti tan tanamfutu yechu shariat tinjirtu amma sigale maqaada mo nukun awaanis ta'e maku magartee bahu kana jechu sigale maqaa bahu kana wali moggaasa maku magartee ati gartee ilmoo ta'e akka baaftuuti gosti tun duuba gartee gosti takka gosa takka fuutu jechuun shari'aa keessa hin jirtu rasuula islaamii ni dhorke warra gartee intala warra tumtuudhaa gurbaa warra tumtuu warra waa tumu ni beeytaa mitumtu warra gartee sibiila tumu kana warra kanamma
انت لاتين كنني جاني اسون جاهلية غافة دوريتشو زمان غرتي رسولة صلوات ربي السلام عليه ارجما ربي شريان دوركتيچو امنو كون غرتي فودو دندي غوستي فيته غوسا فيته فودو دندي ما دام غرتي انتلتي ايمانا قباتي قربان ايمانا قبون غوستي ابلو غوستي دون غوسا تنم فوتو يعني كان يچو كوني كان اوركا شريعتي اكاسي طيب قافي لما تات أباك يدو هي الرأسي نحن يويبود أني ثم نما تكتفي رمتي جولي تكاكب دويبود أني جنني مش أيون جدا جدودني وقات كوكا تباتي دمين تاتي مجرين تاتي أبريو كيا حاجنابا تاتي ما تاتي قروا ولي تتاك النني ميمي إراديبي أباك يقود شوادة إراديبي إراديبي أنا مثانو هذا إراديبي دائما تكيشو كان وقتك يونغو تريب دائما يرو أما قدتا دي تقدر قدتا جوالي وبطلني غافي درور نارا ديبي غافي نانغل أباكي يتو دبرتي لما قبنتك هادتية فلما تاتو ماي هادا كوتي دائما تكيشو دائما تباتي تكا وجين فودان جيجودا او أبان كيكون جار هذا منات هذا مناسات لمدا دائما تكو يسيك أبدو فودي كسيمي أبان برا دائما وجين تلاقي أبان كي يفود هاي فودي دائما تسون أبان كي يقوى وريو أني خنيز نيجالك السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الو 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 السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا اوه انت كيف ما تفوفي أما جدو واني ندرا نمني برا وان براتي نورد دولتي أداوني نقولي نخوتي ايوه انت تفوفي انت كمان كمان ماني خو كتل لي شبكان كيدي تفوفي ميتي غافر دو غافي ايوه بانكي اما يو مدينة زيارات كاني ايه ما شاء الله انت غافي لما تامو دابو خا تنان دي بساميف الرشا بكان كيا نيتوركين كيا بدا نيرا جايسني مي اخواني مي نيرا جايسني مي تكتك مي دربا ايش غلط اتم بك غرتك قبري رسولا صلوات ربي السلام عليه اتشديتي تليفون مينو وابسا قدك إن شاء الله. إخواني كونكشنا الرجرتي نورا كوجرا ندا جايسني مي إتوما فوف نافر كلمت السلام عليكم. मैं अवधि लगे सा उसमें गुता कॉप से करत
Bluetooth device is connected successfully. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مال جته؟ كم شيخ؟ نجامي. يا والله قافي كان قبا. أيه. قافنتي يعني بيا عرفت أنا جرا موجا مجيو دكان أسيتي والجالنة. أيه. مجيون سني خلاص تيجي أبان سيدا خريستانا خلاص خانا أقول إذا أبا تيجي جاي أبا سني خريستانا مجيون أمو في درانا منتي بيجا أنا بفتي أمدرو قلت أمانتي جرتي أمانيتين جرا وهم دون عنجتي قروب أم في خريستانا دو كمتي خان إسين سنة قدامو كمتي إسين إيش جرتي أم؟ إسين لين بيجتنا جرتي كلين قادي قردوغا. قادي قرد شوراني ملين تاغير شور. قادي قردو. شكوتي جير دوبسي ملا أدوني. شكوتي جير دوبسي. إيش جرت؟ رياض جرت موجودة جرت. موبيا دبي. رياض جرات. كلا رياضي. بقى مقالة رياض جرات شكوتي جير دوبسي. أيه غاشي خلاص نجانا هذا ربي عمري سنة دير جنة فردوس ربي سنة كنانيس. آمين 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 جزاك الله أيه. السلام عليكم. Hello. وعليكم السلام. قاعدين كمان تدرين كيف ماني؟ إيه؟ ما تدرين كيف نجاحي ماشي أنواري ولا؟ إيه نعم أيه قافدو أيه. أوكي كيا كم يو كيس أفتشوني دندام ماشي. كيا توما كي خلنا في تكيس قافد. ما جت ماما. قافدو. Why had a battery and get the year or do I allow to read the telephone of an أيه. ولد الدربوت أنا ديسو الدنجة. السلام عليكم. نجا. ما في قطع كم أوس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ نجامي. نجاكم. طيب الحمد لله نجا مامي. اتفوفي وخا أرجع ساسني. إيه أرجع سمي أسوي. مال جتيرو. أورين دعيا. gaaffii takkaan qaba. Ayyee. Namni garaa seenoo waan gartee amartii irraa baasee seenuu qabaan takka hadiisni sama sahii hamoo da'iifa. Amartii gartee maqaa rabbii qabdu. Sammaan taami. Amartii harkarraa qabane amartii harkarraa qabu. Amartii maqaa rabbii irra godhatan. Sammaan taami. 0, 7, 7, 1, 9, 6, 9, 4, 5.
الو السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام شنو ايه ما قدك أكسبت توفس وبلزقية خدبر خنا فين جافيزا تكديبسا أمرتي دورا قرتي مكارب بيرتين قرتني جباب دوتي أمرتي مكارب بيرت قرتني ديمون نمبر باتشيسو وانو خنقرتي وان انجير دك رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ونتي قرتي مكا محمد رسول الله رقرتي ختمي في شابا رقرت شوفي تنافو أمرتي قرتي مكارب بيرت قراني سقراني سنسيناني إرتي سنقرتني سقراني سنانو بلسا يزاق الله أيه مال جت اتفوف gaafin tiyya namni tokko yoo haqa namaa fuudhe yookaan waan namaa tokko yoo ta'e nama san booda argee yoo deebisuu fi hin dandeenye haqa namaa san akka godhan nama san wal arguun hin danda'u waan ta'eef lammaffaa deebi'e. Dura haqa namaa fuudhuun akkuma fedhettu wallaalummaadha. Haqa namaa nyaachuun haqa namaa fuudhuun haraamii dhoorkaadha. Namni kun yoo akka tasaa gartee barbaadee dhabee guutumattuu bikka tana bu'ee yoo dhabe kana butaate maqaa isaatiin sadaqaa kannu masgiidaaf akkas. Namichaan kun Yahudiidha. Namichaan kun Muslimaa miti. Fakkeenyaaf hamma namichaa tokko Jarmaniitti naannoo Faransaayitti jira. Namichaan Jarmaniidha. Lammii Jarmanii isa jala akka carraa waa fuudhee yaa'u seenee jira. Amma namicha isin ammoo lammaffaa deebi'ee arguu danda'u inni ammoo uummata Yahudaa kana. Ayyee. Egaa uummata Yahudaa ta'us gaafira ta'us waan isaanii halaalii miti. Nyaachuun dhoorkaa namni Islaamaa. Sigalee tanaafuu waan gootu masgiidaa fi miti garumatee itti gartee kaafiruma akka isaanii itti gartee sadaqattee firraa itti kanneta akkas obboleessa. Ayyee kaafiree galatoomaa rabbisirraa jaalatu. Amiin. السلام عليكم. وعليكم السلام. أيه. أستاذ قافي كما كلا سلة بالبلة كلتين بالبلة نانتقمنه. أيه. قافين كيا كاسين درا قافتمن قروم وان إبسي قافتي ورباد. أيه. نمن متعوين كا والجرمية سندرا عالم والناس والفقرن جتشو دا نفلتي جتشو. والجالتني نفرته على مالية نفرته جالس سدي ولين تره جي سدي ولين ترتن سامبودا نكاني هدمي ماتلما والبربادني جتشو أيه نكين نكوني ماكا ما سبتك كان لقيتي سكو وسوق الناس يؤمنون السنين نكين هني رفيق الليل يوم مولمون السناف من جوية ما يوني كمي أمانا بيا بلاد جراني بيجرا gabaabduutti namni gartee inni kaan alatti ji'a sadii ji'a lama guyya sadii guyyaa afur torbaanii wajji gartee walitti ijaamee wajji ture yoo ilmoon gartee zinaa saniin itti haftee ni kaan inni dhamu hanga ilmoo san deeysuu ilmoon san ilmoon amma sin qabu yeroo sanillee hin qabu amma ani biyya alaa jira inni biyya jira nikaa kana haaromsifachuu namoo kaba duraa santu tahaa mee akkan addaan kanaaf sanii jechuun gaamma oduma baatii sadii oduma hojii jirtaniiti oduma mana tokko hojii jirtaniiti nikaan godhameemi oduma mana tokko hojii jiru ni kenni godhame amma garagara jirtanii misilaawu amma garagara jirra ani biyya ala jira inni biyya jira nasiyaati santaan gadhaa geessi jireefillee jira waan akkanaati jedheeni ayyee
نعم جريت فؤاتات هنجراني كأني كوني دركما حارم سيفمو قبامو كما دراسني ولي جران نمو والله الرجارين وان غاريو دبن الرجارين يرو سنتي isini kun odon toban ni khanin taw yette ulama ina raguddan garte namni kun azani la yankihu illa zani namni zina gore tokko namni garte badida lage tokko oduma badida lagu ni kha gorun dor kara sharia islamat ulama yin gurguddo wan jan addan de manede ega tawbatan boda ni khan godama wodi garin oduma garte kasi jiraniti amma ragarin ega garte ninis biye jirati atille biye bra jirate amma garte gara rabbi tawba gama rabbi debiya نخاء أبدا نوار يوم ساجان ومارا كونكم أكس تورا غاري الرجال أي مجر نعم ما جت يا أختي ما عندك إنك تدور رتي إذا ربي أثر رت وانين جي الرجالان قرتي أما أنت نيوني خاري ومستنبريدة يتشوخي الرجال هارم صفات أكس جدا أكس نتركي جتا جزاكم الله خيرا جزاء ربي كاتني أسفل أستاذة آياتنا رخي دما جزاء ربي فيك سنة إيرسو نولين جرا إن شاء الله تاتي أجابناتي من ربي الرحمة وأقول إن شاء الله قالتهم مثل إن شاء الله السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيه الحمد لله ألو أيه إندا جيسا دبدت أستاذ دافيك هواي صلاة الرد أيه فكين نمي توكو صلاة صلاة مثلا صلاة أسري جل تري وسوين صلاة سنين صلاة لما اللي وقتين مغربة اتكي كم دورة صلاة إيه كم دورة صلاة dura gartee namni tokko asrii dabree gartee salaata yoo irriba taate malee yoo irraanfii taate malee salaata beekaa dabarsuun dilii gurguddo dhaga'u jirtaami awwalan dura caqasu jirta salaata yoo gartee irraanfii yoo gartee hirriba teen alatti salaata asrii salaata zuuriis maghriba ishaa'ii beekaa dabarsuun dilii gurguddo khatar keessaa'u salaata asrii taakkaji sanakas yoommoo gartee keessi dabree oo irriibaan ta'us akka malee wallaalummaan namni kun yoo ka dabarsu taate kam dura salaatee itti ati dubartii taate yoo manat taate daftee asrii yoo gartee makribni yoo hiqaame dura udu'attee maal jettee asrii tee salaattee makriba kee salaatta akkas yeroo bayu ga'e magribni bayu ga'e masalan karaa faa deemnama fakkeenya suuqa faa yoo baane bootaan dubartiin itti salaatu baay'ee amma magriiballee magriibuma dabru ga'e faa yookaan bakka deemnu san dhaqqaba. Maal jette irra deebi goona ka yeroon keessa jirtu san sana. Irra deebi. Masalan yoo alafaa. Hayyee yoo alafaa. Alafaa baanee masalan magriiballee isaa taruu ga'e jechuun caafii dhaqqabanna wayita manatti deebinu ala amma fakkeenyaaf bootee dubartiin itti salaattu hin argannu ta'a. Magriiballee isumaa dabruu ga'e dhaqqaban. Yeroo kana kam dura salaannaadhaan. Magribaa fi shaayidhaa mimma salaatu deeman deemtan. Kama ta'e salaatuma ta'e haa ta'u. Masalan manaa baataniiti yeroo magribni isin igi akkasimi. Kadura jiru salaatteetuma kattee aanu salaatta. Akkasi salaatta. Tartiibaan. Kadura jiru salaanni jechuudha. Akkasi. Halo. Akkasi. Gaafii biraa mootaa sujuuda keessatti sujuuda yeroo salaataatiin alaa jechuu fakkeenyaaf sujuudu sahwii haa ta'u
sujuuda yeroo qura'aana qara'an bakka sajidaa gayanaa ta'uu malee sujuudi shukrii illee jedhanii jira. Sujuuda kanneen keessatti du'aayii fi takbiira akkuma sujuuda salaataa keessatti qaraana. Sujuuda gartee shukriidha sujuuddeetuma ol kaata. Sigalee? سجود التلاوان سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بهولي وتبارك الله أحسن الخالقين تنيتا سبحان رب العالى يتوس وما إمو كس سجود السهوي رتين كرامة جتو للدعاء نكما سجود السهوي رتيمو سبحان رب العالى وما يتمنى دعاء براتا يتنجر سبحان رب العالى سجود السهوي رت أكس يلا إن شاء الله تبقيت جبلوه يتني تجارسه أنا ما براتي جرّان كنتو أرمو في تجودين وان قباو دولة شيكا قافر دفي والله باي اجل تاي عليك انا ما تعرفي بالرسول ابو دي بيدر كمان ارجع جماعه قافر ده قد لك سجي شانسي fakkeenyaaf amma abaarsi haraama guddaa dilii guddaa akka taateen beeka nama abaaruu hatta haywaana yoo abaaruu waan guddaa akka ta'een beeka amma fakkeenyaaf yeroo namni nu aarsu rabbi jazaatii haa deebi'u jenna yeroo rabbi jazaatii haa deebi'u jennuun kana jazaa khayrii kadhataatii hin jirru akka abaarsatti ilaalamtu moo akkamni rabbi jazaatii haa deebi'u gaa jazaa deebi'uuf hin qabne waan ati irratti abaarte beeyna namni gariin akkas jaa'ee rabbi jazaatii haa deebi'u jaa rabbi jazaatii haa deebi'u qofa jenna kaanu amma yoo aarree waan aarsanii jennu rabbi jazaatii haa deebi'u qofa jennaan jazaan tun garuu tanu itti feene ta khayriitiinti way abaarsatti nu harkaa deebiti tam itti feete ati jazaa eega kas jettere uumaat itti feete waan itti feete illee hin beeynu tam itti feete ati jazaa malaafuu namni jechuun nama aarse way keenyi kadha taaree jechaaf abaarsi gaa qabeeynu ree abaarsi qabeeynu nama abaaruun beeladaas abaaruun aaranii namni dhoorka ilmoonis abbaa abaaruu abbaanis ilmoo abaaruun dhoorka jazaa si haa deebi'oo jaangaa jazuma deebisaaf gaa jazaa deebisuuf hin beekon irraan beekon tammaati gaafatu tan yalla ayye yalla inshallah rabbi jazaa si nyaatee inshallah ayye yalla السلام عليكم. Hello. أيه قافدو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كم جرتان شيخ؟ نجامي. بالبلي كأن دوبت أركساي وكبرال على اسم تجي فدارك الدبي وأنت راكاس سنول سنة. ati kaachiisan xiqqeessiituma gaafadhumma gaafin qabaa isinirraa gaafin kiyya beekanii asitti jechuudha ani Suud Arabiyaa keessa jiraadha. Suud Arabiyaa jiraatta? Suud Arabiyaa keessa jiraadha. Namichi jechuudha Arabichaan bira dalagu guyyaa dhufu jechuudha as qasrii salaata. Eessarraa gisee dhufe qasrii salaata? inni yeroo dhuferraa qasrii salaataa bas qasrii sa yeroo salaatummoo amma magriibaa nu salaachise ishaa illee hin salaataa. Mee isaa dhufannee isaa dhufee qasrii salaata naa himi kaa eessa qubatanii nama biyya biraati arabtichi. Inni yoo xiqqaatte kiiloomeetira 100 deema inni magaalaa Riyaad jiraata ani baadiyyaa jiraata jechuudha. Okay Riyaad irraa kee baadiyyaa gizee isin bira dhufe qasrii salaata. Qasrii salaata isin bira gizee dhufe gaa. Baadiyyaa san. Yooma baadiyyaa dhufe inni jechuun baadiyyaallee ni qaba garuu inni jireenyi isaa magaalaadha. Riyaadii kee baadiyyaa gizee isin bira dhufe riyaadii kee gizee baadiyyaa dhufe achi isin biratti qasrii salaata gabaabdutti. Qasrii salaata nu biratti. Ayyee. Asri yeroo salaatu kana nuti ishaa'ii yeroo inni salaatu amma dura inni namuma tokko ol kaafatee jechuudha nuti magriiba qofa salaannee raafna ishaa'ii wayita salaatu namuma tokkoon kaafatee siniin
خلاص نوالين ثلاثة جدا أشرا أنقافة تقوغافي تديسي يو غافي تديسي انت جيسي سامي توفي عندك يا تبوف yeroo inni nama tokko harkifatee salaataa garuu moo ani gaafatee gaafii itti dhiyeessee jennaaniin silaa egaa nama tokko taate nullee sunnaa sitti hidhatnee ati silaa fardii salaataa fardii ishaa'ii qasree salaataa nuti sunnaa yoo sitti hidhanne hin tayaa akkami jennaan hin taya naan jedhe wanni kun akkami jechuu isin gaafatu. Dura inni riyaadirraa ka'eechi simbira dhufee qasrii salaatuu ni danda'a kiiloomeetira 100 fa'aadhaa miti biqqaabdiyyaan riyaadirraa. ni dandeenya akka ji talamadaa yoo inni gartee yoo isinii hojii salaatee isinii hojii yoo salaate fakkeenyaa yoo masgiidni gartee jammaate masala masgiidni yoo jiraate masgiida yoo dhaqee dirqama 4 salaata ishaa isinii hojii yoo mana isaa salaate immoo bika ajaa isaa san dhaqee rakaa 2 salaata mirga qaba taakka nama tokko kaafatee inni isumaan nu salaachisa beeytanii isaa isin salaachisa isan nu salaachisa an amma jechuun akka jama'aatitti waan sunnaa itti bakkeenna dhibde akka jama'aatitti sunnaa itti hidhannee nuti namni haga muraasaa yookaan nama 4 nama 5 abbaan fedheen salaata abbaan fedhe biraa deemaa sunnaa kana nuti irratti hidhannee siniin salaatuu hin tayaa isa waliin farditti inni immoo wanni tuni gaafa san gaafadhe achi immoo karaa taate wayi immoo sunna wa hintane taati jechuudhaaf naqee wanni kun gaafii isinirratti inni ishaa'ii salaata rakaa 2 na duubaan salaataa feetanii jee sunnaa inni ishaa'ii eega salaatee beeyta dhuga shari'aa keessa wanni jiru nama sunnaa salaatu tokko sunnaa nama salaatu jammaadhaan wajji salaatuu ni dandeema na dhageessu jirta dhagaan nama sunnaa salaatu jammaa godhattee jammaan booda salaatu ni dandeema rasuulul islaamii gaafa gartee ummu eenyu bira gartee nyaata gootee yaamtee sunnaa keena salaateef duubaan dhaabbatanii salaatan keeysan kun amma arabtichi kee kun ishaa'ii salaatu jira rakaa 2 sunnaan isin duubaan salaatan maal itti feetaniiti naagaluu diddeenu beeka torbe guyyaa 2 dhufaa torbe guyyaa 2 dhufaa wanni turi gaafa inni dhuferraa akiida fiti yookaan namni 3 namni 4 walitti salaatu dirqaa khoba walumaan salaanna hojjechu khoba saamaan salaannenni musaafira rakaa 2 isaa khoba marran buusu numatu waliin ka'ee waa'ee immoo wanni turi dhiisu caalamu akkanumatti waliin itti fufu caalaa isin gaafatu an ammoo wanni tolchee isinirraa bayyanfatu barbaada maal itti fufallee duuba gartee guyyuu kamatti gurutee duubaan salaatu sunna isi dhugaati yoo salaatte siif sunna ta'a isaaf waajiba wanni kun akkaataatti dhufee jira masalan muwaaz ibnu jabal ergamaa rabbiiti hojii ganda biraatti gartee ishaa'ii salaateeti ganda isaa gisee dhufe hafizu quraan waan ta'eef ishaa'ii salaachisa naja kasi kachoolotti ishaa'ii salaachisa muwaziif sunna ummataafoo waajiba nama sunnaa salaatu waajibatti hidhachuu dandeessa ka waajiba salaatu sunnaatti hidhachuu ni dandeessa akkaataan ta'immoo isin dalagaa godhattanii walumaan gaafa inni torberraa guyyaa 2 gaafa garii immoo ammallee gaafii takka tanarraan dhiyeessa jechuudha tananaaf amma yeroo torberraa guyyaa torbee keessatti guyyaa 7 fi guyyaa sulasaa dhufa jechuudha. Guyyaa kana bas waliin salaanna waan kana irraa dhiisuu qabna moo walumaan itti fufnee siniin irraa dhiisi boo salaatuu qabnaadha. irraa dhiisi haa salaatatu ishaa isaanni. Aywa khalaas akkasi ammallee gaafin takka ta'an qabu. Qasriin kun guyyaa meeqa jira qasrii gaafannaan jarri ka beeka jarri kun abbaa fedheef malee kun fedhare ani qasrii ka dhaga'ee beeku akka dhaga'eetti illee qasriin guyyaa 3 naan jedhan garuu immoo inni gaafannaan guyyaa 4 ta'anii waan qasrii guyyaa 4 salaatanii qasriin guyyaa 4 jira jennaan akkuma fedhe deebisee isanii
لا لني رياض الراخي بادية شو جويا شنيو سنبرة تايس جويا شنانو قصري قرو دنديا نرا جيزامي عنك جندا سات دي بيوت نين أجا قصرين جويا سدي أو اللي ما ده ما جت قصرين جويا سدي كوفون نجامان جيرو نمني توكو كرتة بيته درا جندا خير درا خاته كيلومتر دباول ديمته عنك جندا سنيجل تو تاتيك أسرو ما قوت إلا كرتة رسول جويا سجليس قدي أكس جزاك الله خيرا نبيراتي مغربا أما إقامة ديما ديم صلاة أسريتي سنرتي بالبلاجرا وروتا إسنداو أصل وروتا إرى إسنرا ترتيسي وروتا خرا الراقب ينقصون أفضل الله ديم صلاة أسريتي سنرا يالاجرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم وعليكم السلام Abbanti ya handue kirana sheka to ko kata ما جت أبانكي ما جت أبانكي كريستانا تريو أنرجم سليمة تاي وجا تدي أيه مسألة نقول أبيا يا دعائي نقول أبيا نان دعائي كوت أبانكي كريستانا تاي دوينا إذا شيء ميتو كروجا أمور كن نادين أبانكي نمني برامو بود إيمان جد أبانكي كريستانو مرة دوامي أبانكي إيجا كريستانو مرة دعائي قدو فين دوركا أرارا ما خرجوا فين حرام ممنوع ما لي فيون أنجته warri garteen godiniif sinjee sirrii ka godiif sinjee sirrii miti akkamin naanjeo yette narage ujirtaami waan jee rabbi subhanahu wa ta'ala rasulan ergama rabbiti waan jee rabbin ma kana linabiyyin walladhina amanu ay yastaghfiru lil mushrikeen je ergama rabbiti fi warri sitti amanes nama kufri raddu mushrika ratti araaraba khadachuufin dhorka rabbi rahmata godhu fechun dhorka سيقولوا جرامي؟ إيش هذا ياو؟ هذه تي إسينو مسلم أو كريستيان؟ لا هم بيسانتو ورك يا كريستيان أنا بقولها مسلمة طيب. أما لو بنيجي تيوم مانته؟ أباك يا بيتشاتو ديتي أو بليوان كي يدير سدي. أمته تأمل لو بنيجي تنا يا رب ناقة جل جتة خرج شنو يندي سربين يا رب ناقة جل جيجي خرجوا. akka abureeran ummaan isaa mushrika turte abureera haati isaa mushrika turte haadha kadhatee daawaatti godhee yaa rabbi kiyya naa qajeelchijee rasuula dhufee yaa rasuulallah ummaati akka rabbi naa qajeelchu gaaf meeqa haadha kadhatee deemas jettee arrabsitee lolteeni abureeran rasuula dhufee yaa rasuulallah ayyooti akka rabbi naa qajeelchu rabbi naa kadhadhu ennaan kadhateef yaa rabbi haadha abureeraa qajeelchijee abureeraan fiigee gisee mana dhaqu gabbaatee tum yaa abaa ureeraa hootettee shaadaa qabatte gammadee jechuudha abureeraan akkas tanaafoo ummaa ta'e akka rabbi sii qajeelchu rabbi kadhachuu ni dandeessa. Gaaffii kannan qaba sheeka yeroo tokko odoon barachaa jiru jechaadha kutaa jira mucaa wayii na butee mucaa irraa garuu na fudhatee hin gallee warri kiyya harkaa na buufatan taa gandaa fidanii achumaan galgala dhufanii nuu kennaa mucaa kana jedhanii abbaa kiyya kadhatan kiyya gisee san lubbuudhaan jiru abbaan kiyya immoo kennu jedheeto abooda jaarsummaa ta'anii jaarsi birrii 2,500 isaa muree abbaan kiyya 2,500 fudhee 800 irraa nyaatera garuu ani homaatti hin godhanne kiisan abbaa kiyya nyaata amma warri kun na qabu haqa narraa qabu warri kun meetu bira deebi sibuutan irraa sibuusan odoo gurbaan mucaan na fudhatee hin galle mucaan irraa na buusanii jechaadha. Achumaan galgala dhufanii nuu kennaa mucaa jedhanii gaafatan abbaa koo. Ayi abbaan kee ni dide? Abbaan hin kennu jedhee didee abbaan kiyyaa achumaan jaarsi guyyaa 2 deebi'ee jaarsi san ammas deebisee ishii gatii mitti yoo harkaa hin qabne jedhanii birrii 2,500 muraniif abbaa kiyyaa jaarsi taa'ee jechaadha. 2,500 fudhadhuu jaaniin? Abbaan kiyya immoo nyaadhu 2,500 miti 800 qofa fudhate abbaan koo. 800 qofa fudhatee kaan dhiise? Haya duboo nikaan si godhame gaati si godhan? Laa nikaanan godhe abbaan kiyya hinuma dide birrii masaanii nyaatee isaanis bakka bu'anii hin galanii anis barumsa
fufeen barachuu jammaree innis booda mucaan nama biraa fuudheera amma haqa narraa qabu warri sun anan nyaadhe qarshii isaanii abbaan kiyya nyaatera 800 abbaa kee nyaate malee wayiiti nyaatte antu wamaanaan goonen kiraayin haamsise xaa'ii abbaan garuu gisee dubbatu abbaan kee ifiif nyaate moo siif kanne gaafas wamaa waan tokko naaf goone maqaa kiyya handhaayate anaaf bakka waan takka inni ofiifis yoo nyaatin nama kiraayin haamsise xaa'ii kiraayii namatti kennet qarshii kan kaffalsiise ati umaa siran jiru ayyee ati umaa siran jiru ayyee umaa siran jiru eshi bakka galatoma garuu gaaffii biraas nan qabaanii ergamuti dhiyoodha hiika salaatas baay'een beeku zim jedheetuma salaatachaa jira garuu maal jette ani salaatachuun beeku jechaadha zim jedheetuma salaatadha hiika salaatan beeku bakka guyyaa biraa bal'inaan natti himtu ammaa fulfaadha lakki eessa jirta mee dhaabbaru eessa jirta biyya tam jirta biyya jirtu natti himi Oman jirta mee garee seeni garee gartee WhatsApp-dhaa seeni garee WhatsApp Khadija yoos keessa jiraatte yookaan Fatiha warra kana mee sila nambara kanniteefi ammaati Facebook keessa jirta? La Facebook keessa bayan jira amma. Mee Facebook seeniiti garee keessa siyaa naqanii zim jettee salaatuun hin ta'u salaata asi barsiisanii akkataatti salaattu uktiti yaaya garee seeniiti an akkana Omaaniin jira waa'ee salaataa gartee na barsiisaa jii barreessi obboleeyyan kiyya garee keessa si naqanii achitti nama si barsiisu siif goona lakkoofsa bilbilaan nu ergisiin jechuu jiran lakkoofsa bilbilaan nu ergeeku jiranii feesbuuka seeniiti ana gartee intaloo sheekha amma dubbistee waa'ee salaataa dubbatte sani jiiti mallattoo tanaan barreessi akkasitti wanni godhe ayaji barreessuun beektaami qubee nan barreessa aya bakka yoo barreessitee nambara keetis qubees akkasi barreessiti qunnami yaa garee si naqanii akkasitti akka nama si barsiisu sii goona malee kanatti salaatiin ayaji maqaa garee nutti himaa maqaa garee ta'isiin seenuu qabdu nini maafamu mayaa boy eo kan garee tana gara biraas seentee maas wanni godhani mee as keessaa warri garee nutti himaa maqaa garee quraana nama barsiiftu dafa ta'us ati hin cufin telefoona ati telefoona hin cufin akkasumatti taa'e hin cuf garee seenu maayete gaaffii biraa gaafadhu gaafadhu La baay'ee remti gaafin kiyya haati kiyya la waan jettee barat akkana jii barreeffadhu garee oomishtoota abdii biyyaata jettu mee katabadhu garee oomishtoota abdii biyyaa eessatti hin barreessu bira barreeffadhuuti wagizee gartee WhatsApp si naqan garee gartee oomishtoota abdii biyyaata jettu sallaalatte yookaan garee biraa si darbani beeta gareen tun hedduudha nama alaaqti garee gartee amma galee laalu Facebook booda galtee laalta garee Facebook miti ka Facebook seentee dibar nambara kee kan nitaaf warri kun fuudhanii garee si naqan akkas jettaan akkasi katabadhuuti gaafadhu ayyee gaafime amma haati kiyya qarshii na ergi jette ani immoo waggaa shana nanas taa'ee haadhuma kiyyaa kan ergaa ture uumama tokko sin ergine achumaadha miilanas qarshii na erginaan jetta eenyumaaf taatiidheen haadha kiyya ifadhee zim jalaa jedhe bakka itti sin dubbaanne bilbileetiin maal na ergi na dhageena ayyoo uummateetiitu maallaqa na ergisin jette waan ifadhe ishiin akkas naan jennaan bakka anu turraa ifannaan ishii achumaa zim mufattee anus zim jedhe bakka gaasha sii kennaan ture akkamitti amma na gaafatte waggaa jaa bakka ani maalidhaan hanga bara gariin galaadheen ofirraa ifadhe amma wayi rakkoon irratti qabaa kun lakki waan gootu laal waan gootu ayyoo ta'e kaafira taatus tolatti ooluun sirra dirqama yoo siin rakkatte gargaaru yoo siin waan qabne si galee malaal rabbiin maal jee quraana keessatti yoo haadha abbaan keessan kaafira ta'anillee wasaahibuu maa fi duniyaa maaruufan jee rabbiin
duniyaa irratti tolatti oolaa ayyoon ta'e yoo rakkatte gargaaruu dandeessa yoo beelooyte beela baasuu dandeessa amma si galee laqamma tanaafuu waan qabdu xiqqoollee taatu yoo isin si gaafatte numa kanniif akkas godhi meenyuu piraayiveetii naa dubbistu namni tokko mee maqaa isiin katabattu garee qabattee obboleetii tiyya garee amma hin qabaanne maqaasaa garee oomishtoota abdii biyyaa garee oomishtoota abdii biyyaa ji garee oomishtoota abdii biyyaa nan qabadha abdii biyyaa haya nama tokko mee maqaa keessan katabattu mee haya dhaabbadhu nama tokko maqaa isii sheeka gaaffii biraas nan qaba am haadha xiyya tana biratti nan gala jedhee tanan ammaas yoggaa jaaxumuree galuufani yeroon gale amma ishii nyaadhee dhugee osoo godhadhe rakkoo hin qaba. Maayyete. Amma nan gala jedhee tanan anasii fixee roggaa jaasee yoo nan gala jedhee tana ani immoo jaasee. Irra jabaachuu qabda beeta amantii teetii irra jabaachuu qabda diin keetii irra jabaachuu qabda sigalee malaa akka huduu duban deebine jechuudha amantii teetii irraa mee telefoona kee nuu kanne yaanis keessatti yaa kannuuf ijoollee. Telefoona kee nuu kanni dandeessaa? Lakkoofsa kiyyaamatti booda laaleen kenna malee. Okay, ayyaa taate ayyaa dubbisi khalaas warra garee dubbisi akkasii seeni ayyaa jazaakillaa kheer jazaa rabbi si haa gargaaru. Salaata akkaataatti salaatu cufa baradhu. Amma galuunan ishee akka galuunan danda'a ishii bira taa'uunan danda'a. Ayyoo ta'e bira taa'uu ni dandeessa gaa akka gartee amantii irraas hin deebifne amantii teetii irratti diin qacoollo baradhu. Yoo biyya galuu feete. Isaatti laattanoo waan masaan nyaatanii nyaadhu. Waan isaan nyaatan nyaachuun hin ta'u. Jechuun waan isaan nyaatan foon kan isaan gartee wanni jaan. Waaqeffataan kun waanuma hunda gabbara lagas bu'anii lagatti sin kadhatu waan baay'eedha sheekka. Firraa eegee akkas khalaas piraayiveetitti dubbisi akkas obboleettii jazaakillaa kheer jazaa. Aye naget. Ekshur da sheikh. Assalamu alaikum. Hello. Oh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani gaafachuu barbaada ustaaza. Gaafii nan qabuti ani akkuma nam tokkootitti nama hojjedhe biyya namaa keessa jiraadhu. Ayyee. Tarii carraani akka carraa ta'ee manni hojjedhu iddoon hojjedhutti dubartii namaa bira hojjedhaa dubartiin kun garuu nama umurii isaanii waggaa 75 oliiti. Ani sababa isaan bira hojjedhuuf ijaartii kana yeroo hedduudha. Hammaa mani geessaa qaama isaanii siniqaa akkasumas illee qaama isaanii koomaa wayi yeroo kana isaanii qaama sukkuuma kanarratti garuu ani kan fudhadhu raatii bakka kan ja'annaa kennamudha jechuudha. Raatii bakka ja'aan sii kan danaa Isa kanarratti qaama jajjaa fudha raatii bakka jechuudha. Ammas deebi'ee ani raatii bakka ja'aa fudha deebi'ee qaama isaanii masaaji jechuun yeroo tokko qaama insulinii qaama dhiiga isaanii kanas fuudhan ilaalaa walumaa gala jechuudhaan dubartii kana sukkuu fi qaama isaanii dhiquu irratti wayi shariyaa irratti akkaataa shariyaatitti qaama dubartii kanaa dhiquudhaa fi eeyyamamtuudha moo hin eeyyamu akka shariyaatti. Qaama saalaa isii ni agartaa? Qaama saalaa isii? Qaama isii ka saalaa ni agartaa isin jee? Ilaalta? Walumaa galatti qaama guutuu yeroo Ora geessa jedhu yeroo kamuyyuu qaama isii seeraan qulqullinnaa seeraan dhiqee fi isii jechuudha gara kilaasa isii seessisa. Ukhtiidiyya qaama saalaa laaluun siif hin ayyamamu. Qaama saalaa laaluun siif hin ayyamu. Siif hin ayyamu yoo haadhatee akkasitti gartee ayyoon ta'e dulloomtee abbaa kee haadhatee siif ayyamamti shari'aan. Kana alatti nama biraa qaama saalaa laaluun siif hin ayyamtu shari'aan. Qaama shushukuumtee gartee wanni godhu numaatii miti qaama saalaa laaluun hin ta'u. Akkas qaama saalaa laalin.
garuu qaama isii sukkuumuudhaa fi akkasuma uffata isii jijjiiruudhaaf itti rakkoon qabu jechuudha. Walumaa galatti qaama isaa yeroo kana amma fakkeenyaa fi qaama dubartiidhaa harmi ni jira. Walumaa galatti rakkoon hin qabu waan qaama isaatti ala ta'e jechuudha. Akkas kaan shushukumtee huccuu uwwiftee wanni goota. Qaama saalaa immoo haraam isirratti ilaaluun hin ta'u. Akkas. Okay, maaniin gaafiin biraan qabu si'aatiin dubartii tana kan jira dalagu. Karaa fiizaatii osoo hin taane karaa seeraa alaatiin bira dalagaa. Amma isiin kun yeroo tokko tokko qibaatii akkasuma saamunaa adda addaa kanaa jechuudha. Ofii kiyyaa yeroo hin qabne kamisii wajjii fayyadama jechuudha. Waan kiyyaa alatti jechuudha. Yeroo kiyya dhumeetiin jedhu isii gaafadhe. Iddoo kanarratti ani laazime waan raasiba kiyyaa kaja'amnaa fi namta waan yeroo itti fudhatuuf hin geenne sababa karaa itti fayyadama. Akka isii kana isii wajji fayyadamutti akkamiin gara shari'aati. Fedhinnaa ni qabdi isiin? Ati wajji fayyadamuu fedhinnaa ni qabdi? Isiin fedhinnaa ni qabdi ati wajji fayyadamuu? Ani isiin tuni baay'ee gurraa hin dhageettu gosa isii sammaa jechuun eerfoona wanna jedhamuun gurra keessa kaayee fi akkasitti dhageessi garuu himee ijaawwaa dhagartuuf akshiliidhaan itti mul'isee bira fidee yeroo itti fayyadamu jira. Yeroo ilmaan isii yookaan dubartii isii bira hin jirre haala kanaa itti mul'isee itti fayyadama yeroo ofii kiyyaa hin qabne. Garuu kanarratti anarratti maal fakkaataadha? Yoo isiin hayyamtee isiin rakkoon qabaanne fayyadamuu ni dandeessa rakkoon jiru. Yoo immoo isiin hin feene fayyadamuun sirratti haraame dhorkaa. Kalaaf kana gaafachuu barbaada. Saala isin hayyamsisee yeroo jedhutti waan sababbii gurraa hin dhageenyeef akshiniidhaan waa itti himuudhaa fi itti mul'isuuf fudhatama naaf liqimsamuu dide iddoo kanatti jechuudha. Akkasii ayyaa. Ayyaa salaamu alaikum. Waalaikum salaam wa الجزيرة ورمو إن شاء الله أبو السخي جزاك الله ما فردوتي تلفون يزيل لي يوم لما دونيته سيفون نيكونا نبرسيفت إن شاء الله جزاك الله خير جزاك السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم أستاذ كيني نجمان؟ نجا الحمد لله. يا جافي تكون كبا؟ Gaafi an qabu salaat sadii walirra sagaduun ni danda'ama. Maal jette? Salaata sadii walirra sagaduun ni danda'ama. For example, asrii, zuhrii, magariiba. Maaliif? Riizina maaliitiif? Yookiin dagattee fa'a yookiin dalagaa fa'arra ta'uu danda'a. Dagattee yoo naan jette naam niin qeebala. Niin rafeeyoo jette niin qeebala. Kana achitti immoo dalagaaf jaanii salaata sadi bikka takka qabuun dhoorkaa dili mamnu'a shari'atti. Leennaa'u maaliif ennaani Sheekul Islaam Teemiyaa waan kanarraa gaafatanii Rabbi subhaanahu wa ta'ala rasuula ergamaa Rabbi gaafa gartee lola Khandaq salaata asrii maghriba maal zuurii bikka takka qabee halkan wayitanii salaatu ربنا عايزة تبوسه جاي ابن تيمية فتاوى ساكتة في ده مال جاي ربنا عايزة تبوسه قال جرا لو تاكسي جرانيا كماكينة وفانليفتي أوبر جرا بي أمريكا جراتا تاكسي أوبر تاكسي أوفتا أني ليفتي أوف أيه قال ليفتي أوف كان أمانيني ورا لوجي قالوا جرا لوجي ماكينة كان كيس تاع ملاك كفلاني أيه so kun ni dandama deebi'a sareen illee ni jira sareen kun illee makiinaa keessa ta'a. Ayyee amma tasareeti mi dubbiin amma gartee dubartiis dhiiraas kafarshoo dhugee deemu halkan gartee bajjee naayiti akkasimi. Yaa. Tanaafuu Friday night fi Saturday night ati gartee wayita uummanni farshoo deemu san yoo gartee dalaguu baatte irra wayyaa. Akkas waan kana anarrallee diippilii sheekootii jirtu osoo gaafattee bareeda. Garuu nama farshoo dhugu fe'anii gartee bikka badiitti geessu yookaan mana farshootti geessu tuni gartee xiqqoo khatara na fakkaata akkas. Okay, jazakumullahu khairan. Ayiga fi brati ya rabbi basin teba. Okay, inshallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Obriyan kan yara network ki eduna ra ku jira.
ادو نجيك نمواب سامي خلاص خيسا بانا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أكم نقيامي صحيح قافين كبا أستاذ قافين تيجا أيه أستاذ ندقي سا قافين تيتا بيمي قافين تيت أيه كيف dia mana imam surah omak ndagaitu malin dagay khutte debita ani ko kutonne shabagan kelis shabagaki yansa aye o akini jeti apa gafin dia uga pakenya imam tu kara baati takadiente aya salata kana baka wajib male witri isi kana baka kara dia musalatu dan tingge nama kani de tiga fadde kala iti faraka karizani tidia mundan dani hokamo baka dia tu sange ite baki takabo de tidia bundan de itu mena dagati ati muanji aya kana babat wajiba kay salatu jirtami وانغو تجي غرتي وتري خرادي مغا رسول صلوات ربي السلام عليه وتري تننديفني ركما سدي كو صلاه نيندس ركما سدي كو صلاه ما فا بمچاتا كنا غافد جو اخري جته pakenya abbani sinjiru abbani si wani jirreti obbalesi kun tikkadati obbalesi kun adera fi izni ke hanne ni kana idun dandawi obbalesi umri na mamek obbalesi bakati madardaru magati mana madardarat ay dardarat anan abban duwe jira abban duwe jira خلاص نجند أدير أفكارنا أدير يقولون نجند كس خلاص جزاكم الله خيرا إن شاء الله غلطوا السلام عليكم إن شاء الله وبلين إن شاء الله شبكان كلنا نركه نتوركين كي يتدبر بارانتنا تنافون ركورا إن شاء الله يروبرا ولد ديبنا جزاكم الله خير جزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجيت إن شاء الله